Tolega hordoftoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa International Broadcast akkuma dura barametti sagantaa caayaa marii keessatti hayyoota siyaasaa qabaddeetiin isin wajjin dhiyaadde hayyoonni siyaasaa fakkeet tokkoffaan keessummaan kiyyaarraa Roba Gimbe jedhama inni nama siyaasaati nama yeroo hedduudhaaf siyaasaa hordofu ture siyaasaa gaggeessaa ture akkasuma Gumaakhoo Oromoon ni beeytanii yeroo dheeraadhaaf nama uummata Oromoodhaaf sagalee tahaa ture. Arraaf keessummaa lameen kana qabaddeetiin isin dhiyaadde jira hanga dhuma sagantaa teenyaatti hanga akka waliin turtan isin gamumaaniin isin afeeraa turtii gaariin isin jaa. Inumaan tiksee malekuu latoo asuffee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee maleyaa lammii tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa nuuru fajedey. Alagaan alaguma maaltu walagaadhaan fira jedhey. Obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufte roorroo diinarraa dhufte maaltu namaa dhoo abbaa dhoowwata malee maaloo biyya ormaa adhaquun nama dhibu galuun nama dhibai. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun nama narguu jaran. Caamsaa dhuftammoo birraa ayyaasa wileenkoo saayya nobori. Caamsaa sin dhufnuu birra. Caamsaa sin dhufnuu birraa kinnufnu kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii furdannaan albee dhaan nu fixanii maaloo. Tolega deebinaa dhufnee dhaggeeffattoota keenya keessummoonni lamaan hojii argamanii Roba Gimbe fi Gumaakhoo Oromoodha. Robaa fi Gumaakhoo Oromoon waamicha keenya kabajanii asirratti nu hirmaachuu keessaniif hedduu galatoomaan isin ja'anaa dhufu. Ulfaadha. Galatoomee Khaliifoo. Mee egaa wanti irraa mari'achuu deemnu haala wayitaawaa siyaasaa biyya keenya keessatti adeemsifamaa jirurraayi. Gaaffiin tokkoffaa ani isiniif dhiyeessuuf deemu mootummaa Itoophiyaa keessatti naannolee adda addaa jechuun fakkeenyaaf kanneen akka Tigraay kophaa filannaa gaggeessuudhaaf yaalaa jirti. Akkasuma Benishaangulis dhiyeenya kana hokkara kaasaatti jirti. Naannoo Oromiyaa keessatti beekamaadha durirraa eegaleeti kan mootummaan karaa adda addaatiin tooftaalee adda addaatiin diraamaa irratti hojjechaa jiru. Mee kana akkamitti ilaaltan mee Roobaa irraa hin eegala? Tole hedduu galatoomii Khaliifoo akkasuma miidiyaan OIB affeerraa kanaafi gargaaffii keetii jalqabaatti deemisaaf I think hariiroon mootummaan jiddu galeessaatiif mootummaan naannolee waliin qabu yeroo gara yerootti keessattuu waggoota lamaan eegii muummee ministeeraa biyyi gara aangoo dhufee fi eegii jijjiiramni dhiigaaf lafee ilmaa Oromootiin biyya san keessa qabatee maqaa jijjiiramaatiin eegii sochiin biyya san keessatti eegalamtee kaasee hariiroon naannoleef mootummaa jiddu galeessa jidduu jiru maal fakkaata gaaffii hedduu fi I think naannoleen tokko akka mallattoo waggoota 20 fi Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru waliin kan wal fakkaatu kan agarsiisu jira fakkeenyaa fi naannoo Tigraay fi mootummaa jiddu galeessaa jidduu hariiroon eegii waggaa tokkoof achii ol maal fakkaata kan jedhu partikulaarii yoo laallee waan biyyoota ol dhaalamaan akka bulchiinsa naannolee biyya san keessatti sirna yookaan impaayera Itoophiyaa keessatti osoo hin ta'in akka biyya ollaatti waliin gaarrifannaa yeroo gara yerootti isaanis Maqalee galanii
warra giddu galeessaa kiiloo afurii kana balaleeffatu mootummaan giddu galeessaas yakkootaan humna isaatiin humna inni to'atuun hojii gaggeessitoota isaatiin raawwatamu hunda quba gara meeqalee qabaa yeroo gara yerootti inni deemamaa jiru deemee amma akka mul'isa agartee humna waraanaa biyyooti garaagaraa guyyaa bilisummaa isaanii yookaan independence day isaaniitti kabajatan wal fakkaata. Ka Oromiyaas yoo fudhanne actually maddi mootummaa kiiloo afurii maanta to'atee jiru ka'umsisa Oromiyaa fi dhiiga ilmaa Oromootiin jechuu dandeenya. Haa ta'uutii garuu Oromiyaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru san jidduu garaagarummaan dhalateedhaan kalaalu sochiin waggoota muraasaaf deemamaa ture waggaa lama as ilmaan Oromoo gara hoggansa mootummaa jiddu galeessaatti naqdasuun gaafa itti gaafatamni sun ka kennameef gareef kenname malee paartiin itti fakkaatu agaan beekutti garee biyyoota sirna OPDO kana dura biyya san bulchaa turte keessatti namoonni gaaffilee uummati kaasusan humna biyya bulchaa jiru saniin resist wal godhaa gara fiitti fudhataa moor uummati haga tokko akarraa qabbanaa'uu fi gareen sun gara fuulduraa akkasiin baatuuf fi haga tokko jeequmsii fi mormiin ka'aa turte akka qabbanaa'u imaanaatti itti kenname. Imaanaan kenname sun gareef kenname malee aan haga ammaatti haga fi beekutti haga fi hubadhutti haga nama siyaasa biyya sanii dhiyeennatti hordofutti paartiin itti gaafatama san fudhatee akka paartiitti qophaa'ee akka paartiitti qabsaa'ee itti gaafatama san fudhatee hin jiru. Faca'insa gurmuu sanii na fakkaata. Eegii OPDO irraati gara ODP irraati gara biltsiginnaa transitionii isaan godhan sun saffisi isaa ittiin godhan sun gaafasaan addaan galan uummata Oromooti. Akka hubannoo kiyyaatti. Guyyaa ODP'n gara biltsiginnaatti jijjiiramtu miseensota amma dhiyeenya kana wanni koree giddu galeessaa irraati dhaaban dabalatee kanneen san dura harcaa dhufanii fi dhagartee wanni qeeqa garaagaraa dhiyeessan jidduu wanniin ka uumame gaafa dhagartee ODP'n gara badhaadhinaa yookaan biltsiginnaa kanatti jijjiiramte. So guyyaa sanirraatii kaasee Oromiyaa keessatti guutumaa guututti shakkiin eegalamuu qofa osoo hin taane waraanni humna addaa bilisummaa Oromoo gaafa inni biyya galuu fi humni gaafsan biyya bulchaa jiru rifaatuu keessa seenee humna adda bilisummaa Oromoolle gammachuun ni machaa'ee. So wanti kun ida'ame waan kanaa walitti deebi'ee waan waggoota lamaan dabreef Gujii fi Wallagga keessa ta'a Boorana keessa ta'a turre argaa turre. Gradually wanni sun deemtee har'a kutaalee Oromiyaa hunda waliin geetteerti. So walitti dhufeenya kan naannolee kibbaa kama walii argaa jiru. Guyyoota muraasa hagarra ganama kanaa dabalatee Walattaa keessaa waan ta'u dhaguu jirra. San dura Sidaama keessaa waan ta'aa ture argaa jirra. So deemtee hariiroon mootummaan jiddu galeessaa fi mootummaa naannolee jidduu jiru bakka bakkatti waan qabbanaa'e fakkaatu. Qabbanni sun waan ajandaa mootummaan jiddu galeessaa geggeessaa jiru san fudhanne jettuu natti hin fakkaatu haga tokko. So wanti argaa jiru walitti gaarrifannaan calleessaan gama tokkoon walitti gaarrifannaan sun mul'atee ifa ta'ee mul'ataa jira. Gama kaaniin immoo warri calleessaan silently waan deemaa jiru observe godhiisa jira waan ta'eef ittiin hariiroon ka'umsi waan amma argaa jirru kun deemee biyya san garamii keessa gaaffii jettu karaa qaxxaamuraa irra darree haali siyaasa ammaa tana biyya san keessa jiru hin jijjiiramu ta'inaan I'm deadly positive biyyi sun gara diigamuu deemti. Kana fakkaata. Galatoomii hayya akkasumatti Gumaakhoo mee gaaffii tana kanumaa wajjin wal qabatee yaada si dhageeffamee nu خاسي شران خيتي يا دي خليفو إمباير إثيوبيا جام توتانا والقنمتين سبابي سبلموتا أكسمتي كولونيفتا أبيسينياتي وجنين إيغالانسي أكمتي إيغالتي جنة لالو نرجرا تاماتنا ردو فودا أمغا حالي Minilik sabaa sablammoota gaafa Afrikaa kana itti gabroonfate haaluma
biyyatti Ingilizii fi Faransaan Noorz Ameerikaa fi uummata neetiivii itti gabroonfatteen addaa miti. Minilik uummata Guraagee 150 fide. Walaayitaa 150 fide. Oromoo 150 fide. Akkasumatti uummata hunda lakkaa'uu danda'u ati waliigalatti uummata sabaa sablammoota kana 150 fixeeti akkasitti kiyyoo kolonii Abisiiniyaa jala kuftee jechuudha. Oromiyaanis sabaa sablammoonni biyya Itoophiyaa amma jaamtu tana keessa jiraatus. Amma gaafa sirraa eegalee takkaa walqunnamtiin mootummaa Abisiiniyaati yookaan mootummaan Habashaa tan Itoophiyaa fi injattu tanaa fi sabaa sablammoota iddoo takkaa nageenyi jiraateen beeku takkaa nagayaan wajji jiraatanii bulchiinsa keenya mootummaa keenya jaamtee hin beekamu. Taarika keessatti. Gataa hidhaa biyyaa baasaatuma kaan gurguraa gabraas gurguraa waliin jiraanne jechuudha. Waliin hin jiraanne nuti ba'annee jiraannee jechuudha. Ba'aasan hundaa'u sabaa sablammoonni biyya san keessa jiru ba'atee jiraatee jechuudha. So hadhaan san ilmoo dabraate as geesse. Amma yeroo wayyaanee keessa hojiirrallee oolu baattu maqaaf Oromiyaan lafa kaa'amtee bulchiisni kutaa adda addaatti akka sabaa sablammoonni maqaafiif bulchu heeraan kaayamee afaan fiitiin akka baratamu hojiirra oolee garuu if bulchiinsa diinagdee fi siyaasaatiif hunda harkatti hin dabarsinee jechuudha. Tana iddoo qeeroon Oromoo qeeroo fi qarreen Oromoo falmaa cimaa 5,000 malee akka 15,000 itti wareeynee jijjiiramni kun dhufee jechuudha. Amma eega jijjiiramni kun dhufee Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaatti uummanni Oromoo yeroo san hireen isaan qaban san waan taateef itti kannan. Maaliif mootummaa Habashaa kan sabaa sablammoota walitti baay'isitee walitti cabsitee deemtuun tana keessa waan jiraniif jaarmayni yeroo sanitti humna waraanaatiin dhaqee bakka san qabu waan hin jirreef jecha akkuma jirtu jiraattee ummanni namni keenya yoo achi keessaa maqaa Oromootiin dhaabni jiru kun qabate jijjiiramni ni dhufaa abdii takka uumame jechuudha. Amma eegatu ni uumame Abiyyi namni beeku hin jiru namni maqaa isaa dhageemuun beeku hin jiru yoo Geetaachoo Asaffaa taate malee isaaf hojjetaa warra deeninnatii jee nama lafarraa fixaa ture. Lammaa Magarsaati katti kanan Lammaa Magarsaa ummata Oromoo nu raffiseeti akka kubbaa tiimii kubbaa miilaatti namuu bakka tolu keenya malee wanni biraatan godhamten jirtuu jee bakka gadhiisee fi ifirratti dabarsee jechuudha. Amma sabaa sablammoonni amma maal keessa jira? Wanni sabaa sablammoonni keessa jiru waanuma seenaa keessa as ture sani jechuudha. Tanuma seenaa keessa as ture sani Abiyyiin deebisee jechuudha sirna nafxanyaa nuqusa ta'uudhaaf nuqusa torbeessaa keessaa ama torbaa taatiin teefta inni dubbate san ta'uudhaaf sabaa sablammoota kana if bulchiinsa dhabamsiisuu afaan isaaniitiin barachuu dhabamsiisuu siyaasaa isaanii oofachuu dhabamsiisuu diinagdee isaanii irratti abbaa ta'uu dhabamsiisuu sirna nuqusaa tan inni nafxanyaa wajjiniin akkuma Minilik akkuma Haile Sillaasee bulchusani sanitti jijjiiree jechuudha. Amma sabaa sablammoonni haa xiqqaattu bilisummaa yeroo wayyaanee afaan isaaniitiin barachuullee dandhamee jechuudha. If bulchiisa xiqqaa tokkollee ka dhugaatillee ta'uu baatu dandhamanii jechuudha. San badee dhabamee bakka silaa guddinni san guddatee sadarkaa if bulchuutii fi dinagdee isaaniitii fi qabeenya isaaniitii fi siyaasaa isaanii if bulchanitti ol guddachuu qabu san gaxirrachaa dhufee jechuudha. Afaan Amaaraa hulaata karraa akka baramu dirqama godhamee jechuudha kan duraan hin jirre. So tanaaf jecha ummanni sabaa sablammoonni wal qunnamtiin tuuta Abiyyiin hogganu mootummaan leenjuuni tuuta Abiyyiin hogganu tuuta shiftaa kan Abiyyiin hogganu kanaan kan naftanyaa biyya saniin bulcha jiru waliin falmaan eegalamtee jechuudha. Falmaa hadhoo itti irra jiraa jechuudha sabaa sablammoonni. Fakkeef yoo fudhanne Tigraay akkuma ati reefu jettetti Tigraay
warra humna jaarrate gaafa mootummaarra jiru. Humna waraanaa cimaa qaban, meeshaa gayaa qaban, diinagdee gayaa qaban isaan keessa seenee akka uummata biraa caccabsuu hin dandeenye. Maaliif humna qaban? Akka Oromiyaa amma dila nama fixaa jiru. Saamaa jiru. Gandaa gandatti akkuma reefu roobaan jetti Wallaggaa fi Guujii bira qotee san gaatan uummanni addunyaan hundi beektu baha Oromiyaa Arsii naannaa hunda keessatti ganda keessa deemee mana namaa keessa deemee waraanni nama ajjeesaa nama cafaqaa nama saamaa waan fedhe godhaa jira. So kun sirna minilik jechuudha gaafa minilik qabate waan godhee jechuudha. Amma gaa dabre Tigraayitti manguddoo erga manguddoo amantii abbootii amantii kan musliimaa kan kiristaanaa hunda erge Oromiyaa immoo humna waraanaatiin ergee fixe Walaayittaa humna waraanaatiin itti ergeeti nama meeqa fixe torbaan kana garuu wanni nurra jiru gaa maali walqunnamtiin sabaa sablammootaa tantuutaa biyyiitii wajjinii tuni walqunnamtii diinummaatii fi hadhooytuudha jechuudha. Biyya tana fuulduraaf yoo mirgi sabaa sablammootaa guututti hin eegamin biyyi tuni fuulduraaf koloniin tuni faca'uu qabdii wayii faca'uuf jiraatti jechuudha gabaabdutti. Galatoomi asumarraan gaaffii lammaffaatti yoo ceenu fakkeenyaaf Roba gaaffii kana siin carraa dura kana muummichi ministeera Itoophiyaa hooggantoota isa wajjiniin qooda aangoo tana fudhachuu wajjiniin uummata Itoophiyaa wajjin hoogganaa turan kanneen akka Lammaa Magarsaa, Dr. Milkeessaa fi Xayyibaa Hassanfaa yaasee warreen duraan uummata Oromoo saamaa gaafa sirna wayyaanee uummata Oromoo saamaa doorsisaa hidha guuraa ture kanneen akka abaluu jenneetillee hedduu lakkaa'uu hin baanne kanneen akka Awwaluu Abdiifaa amma aangoorra deebisee warroota hooggantoota siyaasaa ittiin afaan odoo uummata Oromoo biraa qoodan qabne ittiin qeeqaa jirantu jira. Amma fakkeenyaaf kana fuula duraaf mee maaltu ta'uu qabaa jettee yaaddameeti? Hedduu galatoomi. Look, ani akka hubadhutti Abiyyi akka reefu jaali kiyya jedhe Abiyyi jiraachuu isaa probably waggoota 3 arfan dura argina jechuu dandeenya. Arginu nami cimaan, nami jabaan, nami sabaaf quuqamu, nami laalaa biyyaa qabu, nami wanni miidhaan biyya saniitti dhagahamtu osoo argame rakkoon qabu. Nama jedhen qabadhu Abiyyiin kun seenaan Itoophiyaa, I think Professor Hassani jedhana fakkaata. Seenaan Abiyyi halkanii guyyaa gurratti nu juuju ka Itoophiyaa kun seenaa Itoophiyaa kan mana tiyaatiraatiif ka warra Amaariffaan sirbuutiidha. Dhugaa dubbachuu fi gara gaaffii ta'eetiitti deebi'uu dura akkaataa dhufaatii Abiyyi tokkoffaa akka inni ODP barasan ODP dura taa'aatti lammaam bakka isaa gadhiisee fi gara ODP dura taa'aatti gaafa inni dhufu chaalenjiin gaaffiin hawaasa biyya keessaatiif biyya alaarraati isaan muudatte bu'uura godhatanii haga lammaan gabbahee miidiyaan ibsa kennu taasifamee ture. Kun ragaa lafa jiru. Oromoo dhiisii sabni biraa waan kana wanneedhaa ture. Maan jennaan akkuma reefu jenne tokkoffaa haala seenaa dhufaatiin biyya saniitiif hariiroon sabaaf sablammiin biyya sanii qabdu hariiroo bitamaa fi qaama bitatuuti. Hariiroo afaan tokko guddisanii afaan kaa awwaaluuti. Aadaa tokko mul'isanii aadaa kaan dhoksuuti. So gaafa murni kun gara duraa bahu keessattuu murni maqaa tiimi lammaatti moggaafame kun gara fuula duraa bahu waltajjii gara garaarraatti konfiraansii gara garaarraatti Oromiyaa irra kutanii hariiroo naannoleen Oromiyaa waliin qabdu akkasuma dagartee ollaa waliin qaban waan akkasii san godhame irratti uummata tokko abdiitti gatate. So gaafa immoo EPDRDF keessatti wanni godhiisaa deeman Abiyyi gara ODP dura taa'aa akka dhufuuf erga akka jaarmiya isaaniitti akka dhaaba isaaniitti erga murteessan duuba lammaan gadi bahee miidiyaan tokkoon sababa waan kana godhaniif tokko lama sadi
jedhee uummata amansiisuun irraa eegama ture. I think namoota amma reefuu maqaa dhoofneef namoota biraa Oromoo ministeera dhimma alaa irraa kaasii ministeerota garaagaraa irraatii achi dhiibiis kaleessa dura yookaan torbaan dabre waan lammaa fi Dr. Milkeessaa fa'aa waan adda Xaayibaa fa'aa maqaa haa dhoofnu maal Abiyyi gaafa kiiloo 4 seenuu isaa gaafa mirkaneeffate eegale. Isaaf mallattoon akkaataa inni itti finjaaraa ture waltajjiiwwan biyya keessaa naannolee biyya san keessa jiran keessa gaafa naanna'u. Gaafa inni namoota akka Lammaafaa, namoota akka Warqineefaa, namoota biraa of biraa dhaben jiru. Haga biyya alaa deemutti ebinas North America gaafa dhufu Lammaafaa waliin jira turan. Warri soddaa isaa har'a isa faarsu kun gaafsa waan jedhan maan jedhaa turan. Lammaa teenaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa qaama naannoo Oromiyaa bulchu. Ministeeraa miti. Sadarkaa ministeeraarra nama jiru miti. Maal godhaa isa wajjin deemaa turan jedhaa turan. Inni beekumtii isaa ittiin labsachuuf afaan mi'aa kanaan uummata fi dagartee gara fi garagalchuu fi waan bor tarkaanfii bor fudhatuuf deemu jala meejjeffata ture. So lammaan fa'a nyaatamte gaafa akka dagartee Jawaar jedhasan jechuudha. Lammaan hiree kana dabarsee kenninaan carraa inni siyaasa Oromoo keessa qabuu fi dagartee siyaasa Oromoo keessatti gahee inni qabuu fi carraa inni siyaasuma keessatti qabu achi dhumtiidha. Hooqubaan bannaan dubbiin baddiidhaan. Namni barreeffamni Jawaar sun har'a gatii baasaa jira. Dhugaa ol ta'e. Dagartee so gaafa lafaan maree beekumtii ifiisan beekumtii lammaan dur qabu san beekumtii tiim lammaan qabu san gaafa lammaa ofi dura kee ittiin waltajjii irratti namoota if barsiisaa deemee gradually garuu namoota inni ittiin bakka buusaa deemu namoota inni ittiin dagartee sadarkaa gorsaatti sadarkaa maaliitti sadarkaa ministeerotaatti sadarkaa dagartee wanni ministeerota haajaa alaa kanatti biyyoota garaagaraatti bakki inni akkaataa inni ittiin sisikkataa baay'ee fi ittiin mijeeffataa baay'ee gaafa san nyaatamte lammaan fa'a. Lammaa mootii lammi Oromoo sabboonaan Oromoo kan sadarkaa godinaaf aanaa jiru gaafa san irraa kaasee nyaatamee jechuudha. So kanaaf wanti kun maal mul'isa waan jedhamu laalii isaa malee barbaachisaa. Wanti amma inni xaxaa jiru kun maal mul'isa kan jedhu anaa fi tokkoof tokko. Abiyyoo akkana allaalu siyaasa biyya sanii ka jaarraa kanaatii fi sadarkaa hubantiin sabab sablammii biyya sanii bilchinni siyaasaatiif dammaqiinsa hawaasi biyya sanii sabab sablammiin biyya sanii qabdu waa hubatinatti fakkaata. Namooti isa marsanii sadarkaa garagaraatti ogummaa garagaraatiin gorsan namoota akka dagartee humna waraanaa kana dura dagartee bara dargiitiif achi dura humna waraanaa keessa gahee qabanii. Eenyuma kana fakkaata tokkos gaduma ba'ee dullaa yookaan ulee harkaa qaban kana isaan kalafan kenna ta'e itti laakkaawwe. Walataa keessa kanuma argine. Gaafa artistaa Caaluun du'es kanuma argine. Boriif iftaanis kanuma arguu ta'e. Humnaan uummata kana ka danda'e cabsee kaan hidhaa teenaan itti jira. Ijjechaa teenaan irra ture. Wanni godinaalee kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa irra ture har'a Harargee keessatti Arsii Baalee keessatti giddugala Shawaa keessatti Jimma Ilubbaa Booraa keessatti argisaa jira. Walloo Kamisee keessatti argisaa jira. Faca'insi babal'inni isaa immoo daangaa kutee gara naannolee deemisaa jira. Kibba keessatti mallattoo amma Walattaa keessatti argine kun bor Guraagee keessatti arguu waan dhabnuuf hin qabu. Kanaaf sadarkaa namootaatti miti haga instituutiiniin sabboonaa Oromoo ba'atuu danda'u. Ilaalchaa fi sammuu fedhiif dantaa Oromoo nama kabachiisu instituutiiniin biyya san keessatti uumaminitti haga tokkummaan Oromoo akkaataa amma jirtu kanaan agartee gaaffii keessa galtee afaan faajjiin asii achi uumamu kun uummata joonjessitee waan qabne lakkisnu itti wallaalle kanatti wanni Abiyyi eegalame kun lammaa farratti lammaa fi
gurmuu lammaa waliin ilaalcha wal fakkaatu qabdu yookaan immoo ka bilisiginnaa tana balaleeffattu irra ka dhaabatu. Kanaaf deemee mul'ati isaa Itoophiyaa takkatti afaan tokko aadaa tokkoo fi walqixxummaa sabaaf sablammootaa namaa kanamaatti Oromoon ka du'aa jiru Oromummaa isaati. Eentu amantaa laakka'ee eentu dagartee godinaaf maanii kana laakka'ee nu jeessisaa jira. Hin jiru dhugaa dubbatiisa. Oromoon ka du'aa jiru eenyummaa isaatiif du'aa jira. Duuti eenyummaa keetiif si jeessan immoo haga eenyummaan keeti bakki eenyummaan keetitti kabajamu argamutti haga qaami eenyummaa keeti si kabaju fi sirni akkasii uumamutti dhaabatuuf hin jiru waan ta'eef an gabaabinaatti akkanan laala. Tole galatoomi Roba mee asumaan gama Gumaakhoo Oromootti yoon dabarsu gaafuma tanaa wajji wal qabatee mee haalli siyaasaa biyya keenya keessa jiru hedduu ulfaataadha yeroo amma keessa jiru tanatti olaantummaan seeraatis cabee jira. Fakkeenyaaf namoota manni murtii mirga obiitiin gadhiise namoota akka abaluu faayannee lakkaa'uu dandeenyu yeroo torban dabre kana keessatti namoota hedduu mirga obiitiin hayyamamee fi akka bahu godhe poolisiin hayyamuu fi didee bakka ammaas deebisee mana murtii deebisuutu mul'ata. Mee hayyoonni keenya warri hidhaa jiran karaa seeraa kanaan hidhaadhaa bahuu ni danda'an jettee yaadda? Mee dura Robaan dubbii fixe wanna takka qabxii xiqqoo takkatti deetiin gama sanii as dabra. Laal wanta namoota tana Robaan ka gaarin lafa kaa'e. Abiyyiin beekomtii waan hin qabneef maal godheeti dhufe. Seelii nafxanyaa kan rafu qopheeffateeti warra OPDO akka lammaa warra beekamaa addunyaa fi bakka iyyuu deemee kuma Robaan jetti ifiin itti beeksisee jechuudha. Ifitti dhaadheessanii jechuudha. Dhaadheessaa san duubamaatu jira. Warra nafxanyaa kan jaaramee qophaa'ee hogga Abiyyiin ummata kana hajaarraa filateechi dabre bakka buufatu waan qophaa'eetu jira jechuudha gabaabdutti. Amma kun maal nu garsiisa? Akka daaqoon kibrat faan warra durumarraan inni yaamee qopheeffatee jechuudha. Warra gorsa jalatti dhokatee duuba taa'u jechuudha. Warra jibbansa amantii biraa qabu, warra jibbansa sabaa sablammoota biraa qabu kan sanyii duguuggaa amantii biraa labsaa ture. Akkuma jirutti yaammatee qopheeffatee lafa kaayyatee Oromootti faayidaawee jechuudha. Oromoo farda bakka iyyuu deemee ifitti beeksisu godhatee jechuudha gabaabdutti. Amma gaatu maaltu nu garsiisa? Lammaa Magarsaa namni yeroo fedhe keessattuu aangoo inni silaa qabachuu qabu dabarsee bakka xiyyaati qabadhu jiru yeroo duraatiif Lammaa Magarsaa gara taarika biyya sanii keessatti. Namni ilmoon namaa tasammuu wal dalaytu nama aangoo guddoo san namaa dabarse dhiisi nama guyyaa tokko sii tole waan Abiyyiin amma Lammaa irratti dalage kan irratti hin dalagu jechuudha. Durumaanuu garaa qulqulluun Oromummaan dhaaba OPDOtiin saayibummaan wajji deemutti hin jiru jechuudha. Qulqulleessee beeka Abiyyiin tana garuu Lammaan san hin beeku ture jechuudha. Bakka san inni gowwoome akka malee gowwoome nullee gowwoomsee miidhaa irra jirru tana Lammaan nuun ga'ee jechuudha. Amma gaa namaa miti makarraa dubbatu jiru kanirraa dubbannu sirna nafxanyaatii fi sirna dimokiraasii sabaa sablammoonni if bulchu lamaan kana jechuudha kan wal doggomu. Kan Abiyyiin dhaabbateef sirna nafxanyaa kan dikteetaraa namni tokko akka fedhe bulchu nugusummaa isaa bakkaan geechuudha jechuudha. Oromoon ammoo OPDO'n irra guddinuu mirga sabaa sablammoota namni if bulchu warratti amanuu jira jechuudha. Amma maaltu godhamaa jira? Tokko tokkoon dura sabboonaa qofan keessaa baasu jiru. Sabboonota Oromooti dhaaba san keessaa baasaa ture jedhan. Mee odoo san hin tuyne duratti saffisa inni OPDO irraa ODP jijjiira. ODP irraa
biltsiginna jijjiire bar waan dhaabni tokko yeroo sadii yeroo gabaabduu akkasii keessatti takkaa taarikii keessatti nagarre isbiidii akkasii kan itti jijjiirame. Maaliif qophii duraan nafxanyaa wajjin akka reefu jeetti qopheeffate achi teessuu quba qabaa jechuudha. Bakka san ga'uuf akkasi fiigee jechuudha. Bakka san fiigee ga'ee jechuudha. Amma gaa wal bakka tanatti araarama wanni jedhu matuma jiraachuu hin danda'u. Qabxii xiyya taree karaa muramteetiin deebi'a. Namootan duraan sabboonaadha. Kan sabboona ari'aa ture jedhaniiti hasaasamaa ture. Namoonni hedduun inni Oromoo mi'a obsinuuf ja'a. Deebi'eet warra sabboonota ciccimaa tokko lama sadii jee amma immoo maalirra jira? Namuma Oromoo ta'eewu biltsiginnaa keessaa qulqulleessee nafxanyaa Oromiyaa keessa dhalattee guddatan afaan Oromoo beektuu fi tan hin beeknes aangoo bakka Oromoo buusu jiraachuu duruu 170 buusee jira. 130 sanis warra nafxanyootaa fuudhee bakka san kaa'e. Yoo waan biraa dhabe namoota Oromoon tahin kan nu keessatti dhalatee nu keessa guddate 30 saniin guutuu barbaadaa jechuudha. So waliigalatti Oromoon biltsiginnaa keessaa bakka takka kan qabne yeroo gabaabduu keessatti Oromoon beekuu qabdi jechuudha. Kanaaf waan godhuu qabnu irra wal mari'anna. Amma gama gaafii teetitiin deebi'a. Heera ifi seera biyya san keessatti moo addunyatti? Addunyatti heeraa fi seerri akkatti barreeffametti akkatti wal uummannitti irratti haasawetti itti murtaawetti bulaa jechuudha. Aangoo feete qabaadhu heeraa seera jala deemtaa jechuudha. Yoo horii guddaa qabaattee gaa avokaatoo hedduu bitattee tanaan dabsitee yookaan duubatti waa horii kafaltee irraa qabde malee heera jalaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Heerri garuu nafxanyaa Habashaa takkaa heeraan ta'eetuun beeku. Heera gadaafaatu seera gadaafaatu heeraa seera qabaa jechuudha. Kan Habashaa immoo takkaa heeraa seera qabaateen beeku. Heerri isaanii nama nafxanyoota tuqu faayidaa isaanii tuqu ajjeesuu, hidhuu, caccabsuu sanii jechuudha. Heerri isaanii tokkichuma kana. Heera barreeffame. Heera uummanirra walii gale. Uummatatti mari'achiisanii lafa kaayan takkaatu seera biyya sanii keessatti takkaa kaa'ameen beeku. Saniifuu heeraa seerri hin jiru jechuu biyya san keessatti dura gabaabdutti. Amma seera fakkeessaati kan isaan godhaa jiran. Namni manni murtii kajaanis mana murtii siyaasaati malee mana murtii heeraa seeraati miti. Nama siyaasaa achi geessanii kan akkana godhi kan akkanatti murteesse kana du'atti murteesse kana hidhaa manatti murteesse jedhanii xalayaa katabanii fi sun waanuma barreeffamee sana achitti irra qaraa jechuudha. Bitaa mirgaa shaayii dalaalanii haqa laalanii namni murteessu hin jiru jechuudha. Fakkiif sana dubbii reefu tuttatan Yaasiin Jubaafaa joornaalistii manni heeraa akka wabiin isaanii 5,000 eegamtee fi haa bahanii jeeti labsee waraqaa kanneef. Firri isaanii olii kakkaachaa turan horii ammas kaasanii kafalanii baasuudhaaf maal godhan mana hidhaa keessaa kottaa jedhaniituma fuudhanii makiinaan meersanii mana hidhaa sanii deebisanii guyyaa lamadaa poolisa federaalaatiin mana heeraa dhiyeessanii jechuudha. Laaliga heerri biyya sanii akkanaati. Maali uummanni kun wabiin akkanaan kan namneefi lakki kun uummata yaa'u sakuriitiin qabdee nuuf fiddee akka gartee uummata baqatee dheefa deemuu barbaadanii qabanii fidanii dhiyeessanii jechuudha. Amma abbaan murtii maal godha? Akkasuma isaanitti irraa qeebalaa jechuudha. Kanaafuu heeraa fi seera biyya san keessatti jira ji'ee namni sanirraa haasa'u, namni sanirraa abdii qabu. Ani nama siyaasaa beekuu dhiisi sammuunuu hin dalaynee jeetiin amanaa jechuudha. Heerri warri nafxanyaa beeku heerri tokkichi maali? Qawwee. Qawwuma qofa beekan. Qawween moonaan mirga eegsifattee ifiif bulchuu. Yookaan simoo han taate immoo gabrasi godhanii ilma namaati gassi godhanii jaldeessaa wajjin wal siqixxeessanii jiraachisanii jechuudha. Fadhansi gurguranii, fadhansi dalaysiifatanii, fadhansi ajjeesanii, fadhansi jiraachisanii jechuudha. Haqalma namaa waan jiru nafxanyaa biran jiru. Jecha lamaanii wali qaba.
heerri uummata sammuu naftanyaa ignorant and arrogant. Doktorri isaaniitis qotee bulaan isaaniitis sammuun isaanii jechuma lamaan karaan ibsuu danda'a jechuudha. So waliigalatti heerri biyya san hin jiru heera dhugaa fidachuudhaaf walqixxummaa sabaa sablammootaa yoo biyyi san jiraatte uummachuudhaaf humnaan mootummaa tana garagalchuu qofaa jechuudha. Qeeroon akka qeeroo walaayitaa sanitti qophooytee qabsoo addan cinne guyyaa jaha godhaniiti walaayitaan uummata isaanii guutuu teessifatanii jechuudha. Nuti immoo guyyaa 3 labsinee irraa kaafna, guyyaa 5 labsinee irraa kaafna. So qabsoon addan cinne godhamtee garagalchanii uummanni Oromoo bakka san qabatee biyya isaa bilisoomsee walaba godhatee eegas booda waliin haasa'uu ni danda'ama jechuudha. Ollaa fi ollattii fi malee waan heera biyya sanii jiru Oromoo mataa isaanii keessaa haquu qabdi. Fayyaa ta'ee Khaliifoo. Galatoomimee asumaan dabalataan Roba mee fakkeenyaaf haalli uummanni hooggantoonni keenya siyaasaa duraan itti hidhamanii fi eegas booda wanti poolisiin federaalaa himannaa irratti irra dhiyeessite hedduu wal dhaba duraan reeffa haa caalu karaarraa deebistan jaameeta kan hooggantoonni kanneen akka Jawaarii fi Baqqalaa faan mana hidhaatti darbatamanii eegas booda immoo ajjechaa namaatiin shakkamte jechuudhaan diraamaa kophaa dalaganii turanii eegas booda ammaa saatalaayitii hin beekamneetu mana Jawaar keessaa argame jeniiti kan guyyaa adda addaa guyyaa 14 dabalataan uffannaa guyyaa 14 dabalataan uffannaa jenii amma yeroo gartee irra jiru tanatti koronaadhaan diraamaa koronaa godhatanii jiran. Qeerroon Oromiyaa keessa jirtuu fi hayyoonni keenya kan iddoo adda addaa jiranis kallattii siyaasaadhaaf Caayaa turan. Mee haalli fuula dura gaa akkuma ammaan dura kaaftanitti kallattii seeraa fi heeraan umman hayyoonni kun mana hidhaatii bahuu akka hin dandeenye mootummaan shira adda addaa irratti xaxaa jira. Kanaa wajjin wal qabsiisuudhaan kallattiin fuula dura ummanni keenya kallattiin siyaasaa Oromoo furmaanni kallattii siyaasaa Oromoo maal jettanii yaaddu? Hedduu galatoom Khaliifoo gaaffii akka malee bareedaati. Look wanta akka kamamii malee hundi keenya beeknu jira. Du'a artistaa Caaluu eenyuun akka du'e maaliif akka du'e asii achiin qubi walii qabamuun nullee namatti quba qabnu qabaachuu dandeenya mootummaanis akkasii ammatti dhugaa dubbachuu fi rabbuma tokkocha beeka. Shira erga Caaluun du'e reeffa isaa walii wal qabatee awwaalcha isaa walii wal qabatee hidhaa hayyoota kennaatii fi uummata Oromoo bal'aa godinaalee fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran garuu shira achi booda xaxame garuu har'a garaa isaaniitiifis didan sodaa lubbuu isaaniitiif nageenyummaa isaaniitiif illee didan shira xaxame san akkaataa hidhaa fi haala miijjate fi reeffi Caaluu Finfinnee kan baanee fi Finfinnee keessa kan naanna'u achi gara maatii akka deemuu fi shira waan san walii wal xaxame namooti beekan kan lubbuun jira hedduu jira. Yeroon haa turtu haa bultuu malee dhugaan tun numa ba'uu jirti. So kanaaf waan reefu jaalli kiyya kaase waan seeraa walii wal qabatu namooti du'a Caaluu kana dura godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhamanii bakki isaan bu'an bakki isaan itti hidhaman kamaatiin abukaatoon seeraa arguu hin dandeenye kutaalee fi gola Oromiyaa kana hunda keessa deemne galmee isaanii katabne keessaan ba'an. Erga artista Caaluun wareegamee as immoo kan mootummaan amane mataan isaa kumaatamoota. Namooti du'an kan waliin dhageenye kana. So adeemsa seeraatiin namooti kun waan ittiin shakkamaniin qoratamanii qormaati isaanii qaama walabaatiin heeraaf seera biyya sanii osoo biyyi qabaatte jechuudha. Qofaan deemamee ni qulqullaa osoo biyyummaanuu seera qabaatte qaami seera san walabummaan laalee ragaa qorannoo poolisaatii fi abbaa alangaa dhiyeessu san bu'uura godhatee manni murtii haqaa kenna jennu hin jiru. Mana murtii jiru mana murtii siyaasaati. Mana murtii siyaasaa irraati immoo himanna siyaasaa
waan dirree irra dadhabame gara manaatti gadi buusan. Dorgommii fi fudhatama uummata keessatti dhaban dhageetti hooggantooti jaarmiyaalee siyaasa Oromoo kun hawaasa biraa qaban miidiyoomaan afaan qabuu irraa kan dabre jara tana to'annoo jala oolchuun jarri tun badii waan tokkootu akka isaan hin qabne warra isaa hidhe caala namni beeku hin jiru. Naaf si'i miti nuu sadiin as ta'e nu kanaa miti yookaan hawaasa nama miidiyaa kana nu dhageeffataa jiru. Warra hidhe san warra hidhee himate san caala nami haqa jara tanaa beeku hin jiru. Ammoo seenaaf tolti. Seenaaf tolti kanas kaachuun barbaachisaa. Asirra dhaabbannee erga karaa adeemsa seeraatiin hayyootii fi miseensonni kaafaa'us ta'e adda bilisummaa Oromootii fi namootiifiin Oromummaa qofaa achuma paartuma isaanii keessaayyuu jiran ka du'aa fi miidhaa garaagaraa uummata sanirra gahaa jiru ittisuuf asii adoo ce'anuu akka diinaatti qabaman hedduun isaanii karaa mana murtiitiin adeemsa haqaa hin argamuuf ta'enaan falli jiru maan gara jedhuutti nu deemsisaa jechuudha. So isaaf immoo ka duraa ana kan laalutti du'a artist Hacaaluu waliin wal qabatee shakkii nagaa biyya yookaan humni TPLF ka amma TPLF bakka bu'ee mootummaa federaalaas ta'ee bulchiinsa I think magaala Finfinnee keessa warri jiran ka hidhaman jiran. Marsaa lammaffaatti mirgi wabii isaanii eegamee ba'eef hubadhaa hariiroo mootummaan jiddugaleessaatii fi mootummaan naannoo Tigraay waliin qabu yookaan immoo paartiin naannoo Tigraay bulchitu mootummaa san waliin qabdu kama reefuu haasne san. Humna waan qabanuuf humna qabaachuu isaanii immoo guyyaa guyyaan mul'isaa waan jiranuuf. Baay'ina lakkoofsaatii miti bal'ina lafaatii miti xiqqaataniyyuu lafti isaanii gaaraaf fi bu'aa bayii qabaattee misoomaaf qajeeltuu ta'uu baattus dhakumaaf gaara san keessa tokkummaa qaban waan ta'aniif tokkochaa lamaan nami isaanii hidhamelle mirgi wabii eegamaaf. Kun waan torbaanos dabran keessa witness goone. Walattaa obboleessi kiyya reefuu kaasee jira Gumaakhoo. Walattaa keessatti hooggantooti jalqaba yoo hidhaman jaarrotii dabalatee bulchiinsa zoonii walattaa dabalatee walga'iirra turan. Dhimma naannoo dhimma zoonii isaanii irratti mari'atan. Rakkoo achi keessa jirtu hawaasummaa ha siyaasaatii fi hegeree gaaffii akka ifi bulchanuu gaafatan san irratti mari'atan. Waan biraaf keessan qaban. Hubadhaa qaami waan kana hoogganu warra PPE kan damee PPEti ammatti ka bulchaa jiru. Garuu gaaffii heeraaf seera biyyittii eeyyamuuf waan ta'eef gaaffii gaafatan isaan hegereenis akkaataan deemsas saffisa isaan barbaadan deemaa waan hin jirree fi waan kanarratti wal qaban. Ka'umsi du'a haga kaleessa ganamaa rakkoo namitti du'eef rakkuma marii kanaati. Namni kun akka jaarmee adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti akka kafaa'oo Oromiyaa keessatti marii hawaasaa yookaan marii paartii isaanii qofa duwwaa miti kan geggeesse. Mootummaadha isaan mataa isaanii. Jarasa hidhuun guyyaa lammaffaatti ibidda boba'een jeequmsa ka'een lubbuun namaa yoo badder har'aatti waasiin akka isaan ban taasisee jira. Humna tokkummaan qabdu naannolee kana yookaan naannoo tokkoo fi zoonii kana qofallee irraati mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. So Oromiyaa keessatti dhugaa jirtu waltahimii akka malee barbaachisaa Oromoon akka akkanatti darartuuf daandii saaquurra darree daandii saaqantesarra diinni gulufaa Oromoo akka fedhe akka inni godhuuf katuffachiis jaarmiyaa siyaasa Oromoo ka'anaa fi namooti hedduun miidiyaa kanarraati miidiyaa biraatiin halkanii guyyaa iyyaa ol itti miseensaati. Gamaan hooggannu. Nuttu daandii saaqeef nuttu Oromoo tuffachiise.
Kun amantaa kiyya. Ifirra dabrinee uummata fedhii uummata kanaa dursuu dadhabe. Fedhii uummata Oromoo tokkoof takkatti qofu waan jaarmiyaa siyaasaa Oromoo olii wal qabatu. Waltajjii biyya keessaatiif biyya alaallee irratti sirbi sirbamu sirba tokkummaati. Ergaan dabritu ergaa tokkummaati. Abbootii amantaa yaam, sheeka yaam, qeesii yaam, paasterii yaam, manguddoo biyyaa yaam, waaqeffataa yaam. Rabbii fedhaa tokko ta'aa. Rabbiif to'a tokko ta'a. Tokko ta'uun nutti hafee waanuma irratti walii gallulle irratti waliin deemuu hin dandeenye. Har'a Oromoon akkasitti uffatame Oromoon hayyuu beekaa qaama sagalee isaa ta'u miidiyaa dabalatee akan awwaalamu kataasise nu ta'uu ragaaf tabayisa jira. Abiyyi humni siyaasa Oromoo bifa kanaan bittinnaa'uu keessatti gahee taphachuu qofa otoo hin ta'in taphatee argee dantaan ta'uu dandeenye, gandaan ta'uu dandeenye, dhimmoota garaagaraatiin humni kun mataa walitti deeffatee chaalenjii godhuu ammatti akkas chaalenjii isa godhuuf qophaa'aa kan ta'in mirkaneeffatee qoma dhahatee afaan guutatee har'a Oromoo akkasiin cabduuf. Cabsuu keessatti abbaati ta'uu qofa otoo hin ta'in humni inni har'a fi biratti naannessee yaada ittiin biyya bulchuusan keessaa sooratu marzii Oromoo qofa ta'uu ragaa baay'isa jira jechuudha. Kanaaf ammas ta'inaa har'a tokkummaa uummata kanaatiif karaa uummata kun qindaa'ee mirgaa fi dantaa isaatiif falmatuuf mataa walitti deeffanne namni hundi dubbataa ta'uu fedha. Namni hundi hoogganaa ta'uu fedha. Oromiyaa bal'oo tana keessa hayyuun waan garaagaraatii hayyoome dhabaadharraa hin qabu. Namni waa hojjechuuf dhabaadharraa hin qabu. Lakkoofsa hin qabu. Humni jiru kun mataa walitti qabatee waan hegeree Oromiyaa waan hegeree Oromiyaa ammaa kanatti garaagarummaa siyaasaatiif ilaalcha dandaatii fi waan uummata Oromoo du'arraa hambisuu hin dandeenyeef miizana Oromoo biratti hin kaasne kana keessaa hin baanu teenaan jaran hooggantoota amma siyaasaa katoo'annaa jala jirtuu fi shira isaanitti xaxamu kanaa boonna waggaa lamaa har'aa Impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon akkaataa adeemsa siyaasaa har'a biyyatti jiru kun hin jijjiiramu teenaan akkaataan jaarmiyaalee siyaasa Oromoo amma ittiin deemu jiran kun hin fooyya'u taanaan Oromiyaan akka warri itti barbaade warra gimbooti maanii kana warra gimbooti sabaatti immoo maanii ka wanni roadmappiin nutti wanni godheedhanii ka provinsiin kutaal biyyaa kana dagartee kibba Itoophiyaa, baha Itoophiyaa, jiddugala Itoophiyaa maal jedhan. Wanni sun mirkanaa'uuf duuba deebiti. Wanti nu jechisiisu yoo jiraate yoo adeemsi siyaasa Itoophiyaa ammaan kana jiru jijjiiramuu danda'ee fi humni siyaasa isa Oromiyaa keessatti hundeessaa fottoqsuu danda'e mataa walii qabatee ol ba'uu danda'e qofa siin jedha. Galatoomii gama Gumaakhootiin deebi'a. Kanumaa wal qabsiisee mee waan dabaltu qabdaa? Aboo Roba fayyaa ta'e har'aan maqaa isaan dubbattee beektaa tana waaniin amata 30 iyyaa beektaa waliin martee as kannete dhuguma rabbiitti amma akkaataatti wanni gariin beektaa akkaataatti dubbatanii nama dhiba gara garbanu taateeti qomatti qeeranu taatee jirti. Yeroo hamtuu tana keessatti akkatti dubbannu wallaalee usne garuu amma 30 iyyaan ture jechuudha odoo tun hin dhufin duratti ani. Hanga irraa 80 irraa eegalee dhaabni keenya eega adda bahuu eegalee irraa eegalee manguddoon teenya aboonuu tokkoomaa aboo lafee fi lafaa miti wanni irra wal dinne siyaasaan tunillee aangoodhaa beeke hundeenis aangoodhaa
walit dhufaa koottaa hiradha manguddoon haga irraa iyyaa turte jechuudha. Hoggaadhi walit dhiibanii dhufan maali wanni isaan jaan wal hubanne waraqaa wal hubannoo baafne wal hubannoo baafne ani waanuma isaan irra wal hubatan tanaa hin beekne takkaa beekee hin beeku uummanni Oromootillee hin beekee hin beeku. Oduma jawuu 2000 bara 2000 dhufee ulfoo jaarame caayaa jaamee asmaraa keessatti mi'arra wayyaawanii jaamee ture uummanni lakkiin jeenani hanga uummanni kaansarri kuni keessa jiru baatii jaanaa kannaan jeen ulfoon baatii jaha boodan jiraattu baatii jaan keenya afuriif facaate hanga arraa finfinnee keessattis wal hubannoo irra geenyuma hanga ammaa so waliigalatti ani gaafii fi deebisaa amma duraa takalee irratti illee deebiseen ture Oromoon waan dhaabaa siyaasaa amma dura qabdu yoo mataarraa marteechi darbitee humna qeeroo qofa keessa seenanii amma humna qeeroo keessa harka kaayyachaa jiranii hubadhaa akka qeeroo addan facaafne eenee qeeroo damee lama baafne humna hidhannootii fi humna rezistaansii nagayaa baafne qabsootti fufne malee Oromoon bakka roobaan jeessanitti deemnaa jechuudha gabaabdutti yoo ammoo ummanni amma ijoollee takkaan arge Jarmanii fi kanatti irraa Facebook irra baasanii ani nuti qeeroon teenyete abaluu filanne jedhan bar ijoollee ganda magaalaa takkaatiitu qeeroodha qeeroo guutuuf hoggana abaluu filannee ani abaluun filadhee jedhanii Facebook irra as baan bar waan nama qofalchiisu kana eenyu godha warra dabballoota dhaabaatiitu hawaasa keessatti awwaalamee waan akkana haasawaa jechuudha maaliif akkas godhan qeeroo adda cabsuufi jechuudha. Hogganaan qeeroo tokkoo kana jedhanii harka keessa kaayyatanii qeeroo tokkoomte tana meetan if duuban deebi'eeti waa xiqqasho waa ja'a eega dhaabban keenya tokkoomuu dhabanii akkuma harree bujeetti haala isaanii san keessa turan rabbiin jawaar nuuf fidee jechuudha mucaa kana mucaan kuni ka'ee dubbii bilchaattuu dubbate waan dubbate hujumarra oolcha ilmaan Oromoo guutuun isaa wajjin dhaabbatanii dhaaba malee hogganaa ta'e jechuudha mucaan kun hojii isaatiin amma jawaar dhabamsiisuudhaaf wanni dhaabban hin godhin hin jirtu waan hin qaceelloo beekan warra jawaar irraa harka gablaarra qabee mucaan kun tana keessa akka ba'u gargaara irraa tokko so walumaa galatti amma isaa fi miidiyaa if jala galchuudhaaf ni dadhabanii jechuudha. Achi boodaan isa dhabamsiisuuf tattaaffii godhan ni dadhabanii jechuudha. Amma booddeerratti finfinnee eega walii galan kana kun jawaar dubbisuu eegalanii jechuudha. Wanni kun maali? Wanni tana hunda jeef dhaabban keenya odoo akka jawaar sanitti waan ja'an godhanii aangoo dhaaba dila abaa'oon bakka kuran adda facaate kuni teessoo za'aa takkaatti walitti dhufanii hiikuu danda'an. Ati dura taatee ati aanaa ta'e ati kana ta'e jedhanii fixachuu qaban jirree amma uummata waliin fixu kuni. So waan kana godhuu isaan dadhabaniif haga ammaa kasaarree jirraa jiru. Kanaafuu Oromoon dhaabban abaa'oon dhugaa waboon dhugaa warra qabsoo tana wareegamee lubbuusaa dabarsee asiin nu ga'e abaa'oon kaayoodha jechuudha. Kaayoo san jala deemuu qabnaa jechuudha. Tuutammoo maqaa dhaabaa qabatee deemu kana ammaaf mataa keessa haayineechi kaayoodha. Qeeroon teenya akka nurraa addan baane. Akka jarri kun adda seenee nurraa addan faffacaafne gabroonfataan abiyyi kun akka nurraa harka keessan kaayyanne fira fakkaatee garayyuudhaa qeeroo tana facaasuurra warra duulu jiru kana halkanii guyyaarraa eene handura qeeroo eeguu qabnaan jaan uummata Oromootiin qeeroonis qabsoo isii addan cinna firiinsitee wareegama gabaabsuudhaaf mootummaa tana wareegama feesuu baaftee garagalchuun ammaa maaliif TPLFis miilarra iftaa'u jirti waraanuudhaaf garuu itti eegalu sodaatan isaan yoo isaan dha'uu baatanillee TPLF ni dhuftiif so ammaas gaa TPLF dhufee bakka jara kanaa bu'ee maas qabatamu moo nuti humna taaneeti qabannee ifiin if bulchina gaafiin namni Oromoo sabni Oromoo if gaafachuu qabu tana obboleeyyan keenya dhaaba waan jedhu tan amma dura qabnu finfinnee keessaa taanii
dooroo waxii isaanii haa dhawatanii dubbiin isaanii achi dhumte isaan bilisoomanii Oromoon qeeroon if bilisoomsuu qabdi qeeroon saba bilisoomuu qabdi fayyaadaya. Galatoomi meegaa sagantaa teenya gama dhumaatti irra geenye jirra. Gama dhumaan meegaa sagantaa teenya tana keessatti gaaffii nan isin gaafatiniif yaadni isin dhagamu yoo jiraate dhumarratti dhaamsa qabdanii wajji wal qabsiisamee carraa dhumaa Roba. Hedduu galatoom Khaliifoo. Saatii qabnu duraati I think waan ati kaaste waan ijoo fi haala qabatamaa siyaasa biyya sanii waliin waa wal qabatu. Dhumarratti wanni gabaabduu an jedhuu fedhu. I think humna biyya keessa jiruu fi humna ala jiru kun kan wal tahidhu wanni guddaan tokko wanni miidiyaa hawaasaa ka teknoolojii baraatiin deeggaramu kana itti fayyadami miidiyaa hawaasaa kun akkaataa fedhii namootaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Waan walootii fi waan agartee uummata Oromoo bakka hunda jiru kallattii hundaan jiru bakka bu'uu fi ergaan dabru fi itti fayyadami miidiyaa kanaa I think wanni akeeka horachuu qaban natti fakkaata. Maan jennaan keessattuu namooti hojii aktiivizimii garaagaraa irratti bobba'an barreeffamaan ta'ee miidiyaalee mainstream ta'an irratti wanti nu arginu bakka bakkatti kan agartee waliin simanne fa'a argina. Wantooti kanaa kun deeme ergaan inni dabarsu signaaliin mallattoo inni qabaachuuf deemu hawaasa waan kana dhageeffatuuf agartee burjaanja'iinsa uumu jechuun gama tokkoon mootummaa kanaa fi akkaataan itti barbaadutti gatii baasaa fi jira waan ta'eef itti fayyadamu miidiyaa hawaasaa kanarratti karaa namuusa qabuu fi wal hubannaa qabuu fi akeeka qabuu fi akeekisaa immoo tokkoffaa humnaa fi agartee qabsoo uummataa cimsaa gama kaaniin immoo tooftaa fi tarsimoolee nuti itti dhimma ba'an kan mootummaa kana gama kamiinu humna isaa laamshessee danda'u ikoonomiin ta'uu danda'a wanti garaagaraatiin kan miidiyaa irratti haasawaan garaagaraa ta'uu danda'a. So wantoota miidiyaa kanarratti haasofnu tokkoffaa akeeka qabsiinyee disipiliin karaa ta'ee fi karaa humna mootummaa isaanii dadhabsuu danda'uuf immoo tokkummaa uummata kanaatii fi dantaan falmatuuf sannii fi galtee ta'uu danda'uun akka itti fayyadamnu jedha. An gabaabumatti kanumaayyoo fixadhe gaarii ta'a. Hedduu galatoomi. Ayyee galatoomi. Mee atilleen Gumaakhoo dhaamsa dhuma. Akkuma amma duratti gaaffii fi deebii duraan irratti dubbadhetti qabxiin cimtuun warri mahayyoota keenya miidiyaa irra beekamanii doktoroonni rakkoo Oromoo haasawan kun hoggaan akkanatti qoradhee laalu warra wal quban qabne ta'uun nan mul'ata. Warra wal quban qabne yaada isaanii wal mari'atanii waan irra hojjetan waliin gaafanne ta'uun nan mul'ata. Amma fakkiif warra Tigraay haa fudhannu. Warra paaltookii xiqqaa amma paaltookii isaan ni qabanii beekte paaltookiin ammallee ni jira ukkaata katakaniin seenaa. Warra paaltookii irra jiru tooppiikii qabatanii hoggana qabanii waan hogganni isaanii kanneef san irratti miidiyaa xixiqqaa san hundarratti wanni isaan mari'atan san. Miidiyaa TV isaan irra dhayitu sanumaan mari'atama. Bakkayyuu warra jaarmaya qabaate wannummaan dubbatamu uummata bilchaataa ramadanii imooshina yookaan aaruu if keessaachi darbanii bifa siyaasaa dippiloomatiin haasawanii jechuudha. Akkasin garuu keenya irratti wal qindoomina siyaasaa yookaan olola diinii nurra oofu dura dhaabbachuu fi yaada keenya dhugaa jirtu saba keenyaa mul'isuudhaaf bifa qindummaatiin dhabe. Namoota akkuma matuma isaatti akkuma fardaa bakka iyyuu burraa qaba. Amma fakkiif dhiyootana guyyaa tokko kadiroo irratti dhiyaatanii nam lama haasawaa turan maqaa isaaniillee tuquun barbaadu. Wanni isaan haasawan qeeroon akkamii hojjetti kunis anis na haa qunnamanii siis haa qunnamanii kadiroos haa qunnamanii jedha. Mee rabbii je'iti ummanni hayyuu doktora je'ame akkasi qindeessina anaas qunnamanii siis qunnamanii kanaas haa qunnamanii.
akka gartee qeeroon jaarmeen qabneetti haasaa waliin saniin bilbilee wanni isin godhaa jirtan dogongoraa. Qeeroon kan nuti beeynu amma hoogganaa Yaayaa Bashiir jalatti cimsinee deeggarree waliin deemuu danda'uu qabna. Amma tana balleessuuf nama biraafillee ijoollee jechisaa jiran jechuudha. Wanni kuni gaafa dura ani dhuguma rabbii takkaan dubbanne dubbii tana publicly warra qeeroo takka ji'ee dura jaarerra ani tokko. Qeeroo jaaramte san dhaabne harka keessa kaayyate 160 nu duraa nyaachise. Hangas biran kootu dubbii tana. Maaliif takkaa dubbachuullee hin barbaanne duba haaluma bifa saniitiitu ammaas qeeroo tana keessa harka kaayamaa jira. Hedduu na sodaachifte dubbiin tun. Qeeroon adda bakka lamatti yookaa'u shakkii idduu naynaan qabsoon nuti tokkummaan akka uummanni Walaayittaa bakka takkaa sossoosee torbaan tokkotti uummata isaanii baafate san nuti silaa daran godhuu dandeenyaa jechuudha. Wanni nu keessa jiru uummata Habashaa wajjin abugidaan barate kana gartanii akkuma amala Habashaa san odoo hin beeynetti sammuu unconscious level keessaa amala san nu keessatti fidaa jiran jechuudha. Adda qoodii biti, adda qoodii aangoon rabbii, adda qoodii maqaa keef beeksisi. Waa sadeen ilmi namaa irratti wal fixu san sanif faayidaawanii jechuudha. Waa sadeen san tami beekomtii, horii, aangoo jechuudha. Sadeen kana jechuun wanni ilmi namaa irra fixu. Hoogganaan dhugaa sadeen kana darbeeti saba isaa if dura qabee waan sabni isaa fedhurra qofarratti hojjetaa jechuudha. Haga namni aangoo fi beekomtii fi horii barbaadutti sabaaf bu'aata kan qabu jechuudha. Yoo waan san dhabe warra san kan nuuf bira dhaqeeti saba isaati garagalaa jechuudha. Fayyaadee kalee irraa bee. Tole egaa asumaan sagantaa xumurraa Roba Gimbeetii fi Gumaakhoo Oromoo yeroo teessan aarsaa gootanii as Oromiyaa International Broadcaster irratti dhiyaatanii gaafii deebi'aa bareedduu tana hojii godhuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Hariiboon. Atis galatooma Haliiboo. Daawwattoota keenya sagantaan caayaa marii tanarraaf qabanne kana fakkaatti sagantaa wal fakkaataa yeroo biraatiin hanga walitti deebinuu gamanumaan turtii gaariin isiniin jaa nageetti. Madagay fataguri gurra furada Kabron fatana basha bulcha buziniati Kayo sala zilla sedan kayamte Bililidi fi jodi tudarawate Akkata boti gara kakka gobana date kafatani lola lafsani Harma mura anole harma murani Irani khalasani harka irra jirani Garsa meeshalola naftanyoonni gaafa singilizirraa harkatani akkasiin jabsani Kachii jaalamni biyya Oromoo ta'uu isaaniitii fidumani Arsii jabsinaan ona ituu afran qal'oo dabrani Gafatti lola jalii jalanko Biigaan lola'ee lagayaa'e Lafeelee dirree murti guutoo Callaa lafatiiftu ija xiyyaaniin